Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo kanneen chaanal Afrikaa Samsung irratti hojjetan egaa nageenya keenya bakka jirtan hundatti isin qaqqabu. Tole egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kanarratti walitti deemee jira. Egaa barnoota keenya kanarra keessatti akkuma beekamu jechuudha afaan Oromoo Google irratti tajaajila eegalee jira. Garuu verify hin taane jechuudha dhiyeenya kanatti verify akka ta'uuf deemus hin dubbatu. Ammoo namoonni tokko tokko kan verify ta'es irraa dubbatu jechuudha. Garuu akka nama tokkooti verify ta'uu isaan garree jechuudha. Egaa kana wal qabsiisee jechuudha gama siitingii bilbilaatiin jechuudha isin hunduu quba qabdan verify ta'ee jira jechuudha akkasuma jechuun kiiboordii bilbila keessanii irratti haala gaariidhaan kan duraan appilikeeshinaan fayyadamtan sana amma immoo afaan Oromootiin akkamitti akkasiin guuttatanii fayyadamuu dandeettan sitti agarsiisa jechuudha. Kun hedduu waan baay'ee namatti toludha jechuudha. Jecha tokko isin qubee lama yoo afaan Oromoo irraa keettan afaan Oromoo yoo barreessuu barbaadanii isa guuttatanii qubee lama keettan jechuudha. Jecha guutuu isin barreessuu barbaadan sana osoo isin guutusan hin barbaadinti isiniif katabee fidaa jechuudha. Isin salphumatti fayyadamuu qofatu isinirraa eegama jechuudha. Egaa kun sa'atii keessanis isiniif qusata akkasuma jechuudha waan barreessitan sanas jechuudha ariitiidhaan akkasiin barreessitanii xumurtanis isin gargaara jechuudha. Tole egaa hordoftoota jechuudha gama barnootaatti isin dabarsuun duratti warroonni jalqabaaf gara chaanal Afrikaa Samsung hordoftan barnoonni keenya tole chaanal keenya subscribe godhaa viidiyoo keenya kan daawwatan yoo jaalattan laayik godhaa hiriyoottan keessaniif qoodaa isin jedha gaafii fi yaada qabdan immoo koomentii irratti nuuf katabaa. Egaa hordoftoota keenya jechuudha fakkeenyaaf maaltu isin eegamaa sooshaala barbaaddan yookiin immoo sooshaala jijjiirachuu barbaaddan sooshaala kamirrayyuu ni galtu ani yeroo kana jechuudha sooshaala yeroo barreessan kiiboordii fayyadamtan irra ni galtu jechuudha fakkeenyaaf isa kana jechuudha iddoo iskiriin bilbila kiyyaa jechuudha appilikeeshinii yeroo sarchii barbaadutti jechuudha iddoo sarchii kana fakkeenyaaf asirratti kiiboordii haala ittiin katabuu danda'uun yookiin immoo iddoo ispeelingii irraa godhadheetiin katabu haala kanatti ol naaf baasa akkuma agartan jechuudha asirratti Oromoo jedhee Oromoon fayyadamaa jira jechuudha iddoo jalatti ispeesaa kanarratti jechuudha ni agartu cuqaasinti garsaara kun afaan Oromoo haala kanatti fakkeenyaaf akkanatti as fituudhaan afaan Arabaa yoo barbaadan afaan Amaariffaa yoo barbaadan akkasuma afaan Oromoo yoo barbaadan Ingiliziis yoo barbaadan jechuudha. Egaa ammoo isin haala kana godhaaf dursitanii guuttachuudha qabdu jechuudha isinitti agarsiisa. Tole dursitanii guuttachuudhaaf ammoo asirraa eegama erga kiiboordii kana haala kanatti ol baafatanii booda asirratti mallattoo siitingii sanatu bahaa jechuudha asirratti kilikni gootu sana booda maal gootu gubbaa kanarratti jechuudha laanguweej inda taayipsidha asirratti ni cuqaaftu. Erga asirratti cuqaaftanii booda afaanonni isin kiiboordii bilbila keessanii irratti fayyadamaa jirtan yoo guuttatanii jiraatan haala kanatti isiniif gubbaa kanarratti isiniif tarreessee fida. Fakkeenyaaf amma Ingilish afaan Arabaa fi afaan Amaariffaa akkasuma afaan Oromoo fayyadamaa jira jechuudha. Isin immoo yoo jalqabaaf yookiin immoo haarayaaf karaa kana kan dhuftan kan ta'u taate afaan Ingilish qofa isiniif fidaa jechuudha. Tole maal gootu kana hunda dhiiftanii jalatti ni gartu jechuudha. Iddoo afaanota garjallaa kanarratti jechuudha. Manaaj input language jedha jechuudha. Manaaj input language jedha Oromoo jalatti argama iddoo Oromoo jedhu kanatti jalatti argama kun asirratti ni cuqaaftu. Sana booda erga asirratti cuqaaftanii tarreeleen afaanota asirratti isiniif baay'ee jechuudha afaanota hedduutu jira afaan baay'eetu jira jechuudha. Afaanota kanneen keessaa afaan Oromoo saffisaadhaan argachuu barbaadan yookiin immoo daddaffiidhaan argachuu barbaadan gubbaa kanarratti jechuudha iddoo sarchii kanarratti al tokko cuqaasuudhaan maal jettanii katabdu Oromoo jettanii haala kanatti katabdu jechuudha. Erga Oromoo jettanii haala kanatti barreessanii booda afaan Oromoo isiniif fida jechuudha. Yeroo isiniif fidu immoo daawunlood gochuu isin barbaachisa yookiin immoo asirratti mallattoo xiyyaa bakka amma mallattoon oonii fi oofii jirtu irratti mallattoon oof godhee jirtu irratti maal isiniif fida mallattoo daawunlood godhaa jedhee xiyya gaggargaltuu isiniif kaa'a jechuudha. Isin kallattii maal gootu xiyya san irratti cuqaasuudhaan daawunlood gootu jechuudha. Eega daawunlood gootanii fuula kanatti isiniif ba'a. Gubbaa kanarratti sarchi gootanii katabuu yoo hin barbaanne immoo haaluma kanatti jala kanarratti ol harkiftanii afaan Oromoo kana barbaadaniis argachuus dandeettu jechuudha. Kun immoo gubbaarratti katabdanii sarchi gootanii barbaadachuun yeroo isiniif qusataaf karaa sanii isinitti agarsiisa. Tole egaa hordoftoota jechuudha erga daawunlood ta'ee isiniif xumuramee booda immoo iddoo kanarratti isiniif qubata jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti erga haala kanatti isiniif bahee booda
Mallattoon ofii fi ooniitiin ammoo oon yoo taatee hin jiraatin yookiin ammoo gara halluu biluu kanatti as deebitee yoo hin jiraatin maal gootu al tokko faayil kanatti irra cuqaasuudhaan halluu gama halluu biluutti akkasiin deebitu taasiftanii jechuudha. Yeroo kana gootanii xumurtan ammoo keessaa baatu. Tole as keessaanii baatu. Haala kanatti fakkeenyaaf iddoo kiiboordii kanarratti barreessuu barbaadan kanarratti erga keessaa baatanii booda iddoo kiiboordii kanarratti deebitu erga deebisanii booda maal gootu iddoo jalatti ispeesaa fi English USA jedha jiru kana jechuudha. Yeroo barreeffama barreessitan irraa siqtanii kana al tokkoof qabdanii garanatti buttu jechuudha. Qabdanii akkanatti buttu ammas ni buttu. Fakkeenyaaf afaanota hedduu yoo jiraate afaanonni hedduun asirratti seefisniif tahee yoo jiraate afaanota hedduu san adda isin buttanii isiniif fidaa jechuudha. Isin hanga afaanichi isin barbaadan sun isiniif dhufutti dhimma buttu jechuudha. Kunoo marraa sadii butee sadan keessaa afaan Oromoo isa kana kun asirratti naaf bahee jira jechuudha. Sana booda erga haala kanatti afaan Oromoo fuula kanatti kiiboordiin isaa isiniif bahee maal gootu barreessuu eegaltan jechuudha. Fakkeenyaaf akkam bulte yoo jedhe fakkeenyaaf akkam bulte kunoo akkam jedha fakkeenyaaf akkam naan jedha fakkeenyaaf ee fi kaakaa qubee sadii yookaan jedhe akkam naan jedhe kan duraa ofii itti naa guute ni gartanii akkam bulte akkam fakkeenyaaf akkam bulte gubbaratti akkam jedhee jira miti ani asitti maal jedha oolte bulte jirta kana keessaa ka barbaadan filatte akkam jirta akkam bulte akkam oolte ka barbaadan filachuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf akkam bulte akkam bulte haala kanatti barreeffama yookiin ammoo jechuudha yeroo isin barreeffama kamuu barreessan barreeffama dheeraas tahee gabaabaas tahee barreeffama gosa kamuu haa ta'u haala kanatti isiniif gabaabsaa jechuudha. Kanaaf kiiboordiin afaan Oromoo kun yeroo afaan Oromoo barreessanitti isa kana irra kaa'achuun hedduu isin gargaara. Akkasuma jechuudha afaan Oromoos osoo gad ukkaamsanuu gara fuulduraatti tarkaanfachaa jira jechuudha. Kunis bu'aa hayyoota Oromootii fi uummata Oromootiin dhufeedha. Akkasuma ammas gama fuulduraatti akka inni tarkaanfatuuf tattaaffii gama teekinooloojiitiin godhuun nurraa eegama jechuudha. Tole egaa hordoftoota barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee ol geenyutti waan nu daawwattaniif galatooma. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.